وبين بلدنا كان فكاتا هو يضرب دعوتنا كنا كنا كان فكاتا دعوتنا كنا وبين بلدنا كوني قديتشا كوني كبير أبو في كي وام بربادر رجوج رندتني أسرت الله وام بربادر رجتني كيسو قلجتا باي فردافي أورجينال ستايل دعوتنا كنا يسوي تشامدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كوجمتوتا دعوتوتا عاشا أنت كريمتو أكم جرتان ونجا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتوتا كنا أرى على بيتن كنان ديبي الفجر دعوتوتا كنا ويا مرة وان هرافي ما ببريد كوني سني فار دعوتوتا كنا أجل مكي سنتون داي جتور دعوتوتا كنا أرى الله كهار بيتن كنا ميشوتا أسيتنا ممكن تركتني في كيسن تمول أن الله جرا جودن دايا هند ساتو كبدي سني في روا جالسا وجينج جتور دعوتوتا كنا أگر ما فيديو كيانا جتوران تكتاكن كتي ساري فتني ورد طلبات بربادني مولا كوسو بلكينا دوا سجل ترباتا متربا جهاتا مسجل جهاتا مجاه شان جلي شورن ورجع شورن ديتني إيمو سافي تليجرامي هندومانو يجون ورجع شورن ديتني نجار دعوتو تكينا مكلف تماني غرميشات جينا غرميشات يوجينو كانوا منا تكلو جت رجال كبير سني ما دعوتو تكينا رتاي سني ما جرا ديفا مجين جتا دعوتو تكينا ساني تكو فرتي ساني راني تجرا ساني راني نكوس أجر تنكال هما وانت تكبير كبير بنا سنجرو يرو هدو سن أجر تسير أسرت أركان كبير جرا أم إجانسر درجات توان تيدا أوتو تكينا ساني كوني أبا شني تيني بيتاني أبا شني كم سديه في لبجهان غلو يرو ما كره تيدا أوتو تكينا كيتان مو global سهاندا global سهاني يكمل كله سنجري كنا سير سنجري جرا كم سني تبلا مغتين سيرو ما كنا da auto tagena kaitan mutu machine dabbo di machine dabbo kuni isinagasi simba machine mo isintu gasar cameraman tagade nai da auto tagena ma barabar ma ko program din wante da auto tagena labin sa ka kulla wa tibbe ni ro ma da auto tagena Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiifama wajjin maashinii daabboo yeroo ammaa kana jechuudha kun qarshii 12,500 yeroo gurguramu yeroo ammaa kana garuu waan meeshaa duraan gale ta'eef malee qarshii 14,000 gurguramaa jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan tokkoffaan jechuudha. Ayyee daawwattoota keenya meeshaa galchuu irratti kun hojii gadi malee hojii asirraa beeku miti yeroo ammaa kana akka ganaasee warri amma fidaaru finirraa 10,000 galchaaran jechaara nuti garuu bakka tokkotti finne waan ta'eef kanuma mana jiru isin Rapsa raga kamu demne finne katin sare bale dabalu kenna nulle wan wonolle akasini jere daawwattoota kenna amma kaitte anu mootiyu oboleetin tenna masobi hadati yaafis anaafis na jetterti akkuma isin jetten kuno masobi lama kabiddeena biteera jechuudha daawwattoota kenna masobin tokko oboleetin tokko mootu ka umma isii jechuudha daawwattoota kenna ka isin kabiddeena ka daabbo qabdi umma isii garuu kabiddeena bal'aa ka ta'e umma tiyyanaa bitetterti lachuu bal'aa kabiddeena ta'uudha daawwattoota kenna akkuma yaa argaa artangan umma wannani isinitti munjiru isinitti mul'ataa jira jechuudha daawwattoota keenyaa masoobii biddeenaaf ta'uudha lamaan isaatu gatiin isaa qarshii 2,500 jechuudha daawwattoota keenyaa asitti mootu ka daabbootu argama daawwattoota keenyaa masoobiin daabboon mootu kun akka argitan kana madaamaraadhaan haala kanaan babbareedi hodhamee jira sirritti korra'aadha dasnama jettee jechuudha daantelii irraa gaddiramnaan yaa maashaallaadha daawwattoota keenyaa gatiin isaallee mootu qarshii 2,300 hidha asitti mootu burcuqqoo bishaanii warqama taate garuu warqama kan ittiin baay'atin jechuudha bishaan illee dhiyeessuudhaaf gizima barbaadan itti fayyadamuudhaaf tataatu jechuudha sun immoo geetidhaaf kontirool fiffee keessa illee galchuudhaaf tunillee numa taati garuu immoo tuni qalal ta'etti sun immoo warqama kan itti baay'ateedha akkuma ajaja obboleettii teennati lachuu bitee fi jira 2,242 isaa irratti daawwattoota keenya kan itti aanu immoo maali yoo jettan abbaa gadaa rakabooti meeshama eenyu keessa iyyuu hafee kan beene jechuudha daawwattoota keenya jaalatama aadaa fi jaalachuu waanuma jiru daawwattoota keenya kana fakkaata rakaboota abbaa gadaa siin isaa kudha lama wajjin suufraa isaa jala nafne malee ni qabdi jechuudha isin daawwattoota keenya qarshii 3,100 suufraa isaa wajjin siin isaa wajjin kana qaba kunoo saarvisii kana qaba waan birallee garaa keessa ni qaqqaba daawwattoota keenya wanni inni garaa keessaa qabullee waan isin duraan beektanii kunoo tajaajila irra kaatan kana qaba tammootiyyuu ixaana irratti dhaabatan qaba jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaatti ixaana irratti dhaabatanillee Kameraamoo fermeelloo kana qaba jechuudha. Fermeelloon tuni waan irraachuuf nama fayyada jechuudha. Sibiila walitti afaan ragaltu jira afaan ragalchina. Daawwattoota keenya kana fakkaata rakabootiin abbaa gadaa kanneen wajjin 3,100 rakabootiin ifaa immoo 3,100 kana kun ofaa bittinni jedhee siin isaa wajjin ilaalamee siin bareedduu siin isaa waan baay'ee sana jedhudha daawwattoota keenya haala kana siin kana wajjin qarshii 4,000 daawwattoota keenya innillee kuno inni suwaa qaqqabaa jechuudha isumichaa miti kuno teexaana garuu teexaana tun baay'ee akkasuma miti haa ta'u injiraa miti hirmaachuu wal godha waan ta'eef
jechaa fi malee tun immoo tajaajilan rakkaatan inuma taatee jechuudha jabanaa rakkaachuudha marqajii akka waan gufne jechuun xaafisa sufraa isaatti immoo waan rakkaatuuf taati kana fakkaataa gatiin isallee qarshii kuma afur isiniin jedheera daawwattoota keenyaa kunis wajjin hayyee daawwattoota keenya qexxaanu maashina juusii qabdi obboleettiin teennaa maashina juusii kun akkuma asitti argitan kana maashina juusii jookii lama qaba juusii daaku kun baay'ee furdaadha kun immoo jiddu galeessa maayikadha jechuudha kun immoo qimamii buna waan barbaadan tiraa kun dandeetta waan gogogaa jechuudha daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii kuma 3,900 yeroo ammaa qexxaanu booyilariitu jiraayyuu booyilarii yookaan maashina bishaan ho'isu innillee kuma tokkoo fi 850 daawwattoota keenya qexxaanu immoo feermuzii mana keessaaf ta'u baadiyyaa jechuudha kun haala kanaan lama biteefii jira innillee kuma 2,200 yeroo ammaa kana jechuudha daawwattoota keenya isaanii feermuzii kalarii gurraacha jaaladha kalarii kanaan naa biteetteerti akkuma isin jette akkuma jajjasiitiin kalarii gurraacha biteefii jira daawwattoota keenya kun kana fakkaatti abbaa sadiiti gatiin isii qarshii kuma 2,800 yeroo ammaa kana kalarii kanaan jechuudha hundu wal caala isaanii feermuzii hundi akka naamiti gatiin isii kuma 2,900 haga kuma 3,500 illee kuma 4 illee jirti jechuudha daawwattoota keenya akkuma filannoo abbaa irratti hundaa'an hunduyyuu akka filannoo isiin ajajjeemtee fiiraa akka biraa maan kafannoo achi qabdi maan kafannoo immoo daawwattoota keenya kun isa diimaa fi isa meeshaa kana jechuudha akkuma bitee osoo hin taane bitee waan hunda waliin ga'e agarsiisa waan ta'eef kakkalee isin agarsiisa sunii fi kun addaan fakkeenya kakkalee boorri sun waan kubbaa furii amma dhufee gatiin isaa gadi bu'eera isiniin jedheera kuni garuu wal caalaa waan ta'eef kun kuma 1,800 fi 1,500 daawwattoota keenya olbees ka gabbu'ees akkuma jiru isinitti himnaa kun beekamaadha daawwattoota keenya kan itti aanu televezyiina inchii 32 qabdi obboleettiin teenya televezyiinni inchii 32 qarshii 15,000 beeytanii ismaartidha waayifaa fi kilootooziin fudhata jechuudha daawwattoota keenya kan itti aanu mootu ol ka'ee isin agarsiisa daawwattoota keenya naajjiin tura firijii qabdi firijii kana firijiin akkaan jaaladhuudha daawwattoota keenya kun firijii baay'ee bareeddu taatedha mana nama tokkootiif firijii gahaa taatedha jechuudha daawwattoota keenya wanti akkasii jaaladhu taasisuun sammootu yoo mafraatiin bade inni as keessa jiru kun jechuudha akka daddafee nyaanni as keessa kun tabalaashaan fayyada jechuudha daawwattoota keenya isa kana qabdi bareedariin isaa waan dasama jedhuudha asillee immoo dardaraa qabaa asirra waan barbaaddan dardaruu barbaadan wanta akka baradoo ta'uu barbaadan asirra dardaruu dandeettanii waan firijii sirriitti beeytu daawwattoota keenya hayyee kana fakkaata gatiin isaa qarshii kuma 30 muka qaba muka jalatti binneefii jirra kabiraan mootuyyuu oobinii qabdi obboleettiin teenya daawwattoota keenya oobinii obboleettiin teenya kana agarsiisa akkuma argitan kana oobinii obboleettiin teenya kana fakkaata awwaalee jira daawwattoota keenya kun kana fakkaata daawwattoota keenya oobinii obboleettiin teenya kuni guddicha kuni kibbii daabboo fi keekii waan barbaadan irra hojjechuu dandeettanii asirratti illee waan barbaadan hojjettanii keessa galchitan baay'ee furdaa fi oriijinaal isa ta'edha daawwattoota keenya isa bichaa miti isa bichaa miti daawwattoota keenya asirrattis akkuma isin beektan kuno yoo barbaadan gaazidha yoo barbaadan mabraatidha hojjeta jechuudha asir kun lamaan gaaziin hojjeta kun lamaan immoo mabraatiin hojjeta daawwattoota keenya faajettanii itti fayyadamuu dandeettan mana keessan keessatti isiniin jira daawwattoota keenya gatii isaa hojjettan qarshii 29 bitee fi antiqqoo tutturee jira iddoo meeshaa kana bite gatiin nama irra jiruun hin beeku daawwattoota keenya wanti hunduu ka dabalas qannases akkuma jiru isiniin jedhee jira daawwattoota keenya ofiin obboleettii kana fakkaata kabiraan mootuu wanta isinitti nimiyyoo jiraate hayyee daawwattoota keenya kabiraa firaasha irraa isinitti himaa ture kana toofee innillee akkuma isin argitan kana kunoo poostaa qirxii jedhaan tokko tokko isa kana akkuma jajjasiitiin kunoo kan fakkeessanii hojjennee fi jirra jechuudha daawwattoota keenya firaasha 4 firaashii 12 uffata firaasha 4 uffata firaashii 12 qabdi jechuudha kana bichaa miti nuti garuu bootan magaaziina bakka meeshaa ol namaaf kennu keessa jirra waan ta'eef meeshaan kun yeroo dheeraadhaaf waan ta'uuf asitti hojjennee jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni mootu meeshaa nu kahaa jettan mootu bifa kanaan isinii kenna akkuma argaa jirtan kana kaa wadaabaraa keessatti rattamne kan kaartoonii keessatti rattamne yaani masoobillee yoo barbaachisaa ta'e ilaalamee bifa saniin isinii akkatti rattamne agartanii hayyee daawwattoota keenya waan kamiyyuu gaachuu barbaadan nuti takka waadaa seennee eega fuune akka meeshaan keessan uummata kintaanii tolu isinii kenna har'a magaazina meeshaa ol kennu keessatti waan viidiyoo kana hojjennee viidiyoo meeshaan kun yeroo dheeraa nu bira tura waan ta'eef daawwattoota keenya kana jecha rattabamee isin argitaama firaasha illee isin nagarsiifne akkuma carqicha isii ilaaltee haati itti bohaartuuf jechuudha warra ejjechuu barbaadanillee akka ilaaltanii ejjettaniif isin hin jennu daawwattoota keenya
meeshaan keenya kaarra qabannee dhufne kan fakkaata daawwattoota keenya akkasitti tole shakkii takka illee hin qabu isin immoo laayik gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina viidiyoo meeshaa immoo laaluu dhiiftanii jirtanii leesh waa ofii keessan hin barbaanne illee nama barbaadu sheer godhaa wal biraan gahaa isiniin jecha har'aafan xumuree jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.